ayyuu jechuudha hagam si jaalatte hagam si jibbite hagam shallee biizinasiidhaaf hagam nama fikirii beeku akkana gootee hafarsitee laaluu qabdaa bibi laali akkana godhiiti dhadha'iiti laali akkaawuntii irraa futee akkaawuntii isaatiin laayivii dhufuu waan guddaa gooteeti qunqun jetti akkaawuntii isaa irraa futee akkaawuntii isaatiin miseejii nama deebisuun nama attaallalu anama osoo giiftirri fedhe dhufee koomentiin keessaan dhufee hainaan jedhe as deebisee koomentiin barreemu wanni ittiin godhu wannoo isaatiin gastii jala deemu akkaawuntii isaatiin gastii jala deemu likiskis akka kan kennamni uf gurguraa jiraachuu jiraata si fakkaate maal inni ufa dabaa jiraadha gaafii isinitti taa ta'u mataa keessan keessatti mataa keessan keessa gaafii isinatti jaalatan taanaan namummaa isaa jaaladhu waliin jiraadhu namummaa isaa baqa kabbadaa ta'uu isaa jaaladhu waliin itti amanii wajji jiraadhu baqa mallaqa isaa qusadhuuf mallaqa isaa way gudii bar sanirraayyuu deebite hinaafuu koomentii akki salaama nuun jedhanii hin jiru akki naga jedhanii hin jiru wulli jedhanii baa hin fiigan waqa tasa yoo mana kan kee joo hin galu foolumaayyuu fooluma namaatu iyyuu barka hin goone fooluma tana nama godhu ka sodaatu jira fooluma tana godhu yoo fooloo godhellee gaafi maal akkana fuutee girgiddarra laxxaftee gaafate ta'e rabbiin isii haa beeku haya habibti odoo sitti neerumin ka akkana si goote gaafa niitii santee taate attam si goote kana yaaddeertaa habibi jireenya kan kee yaaddeertaa ay gariin keessa wanni haadha ilmoo teessanii gallakkiftanii singilii jiraataniif bar cinqaa diddaa fi bar balaa diddaa fi bar mashaqaa diddaa fi bar gidanii sammuun keessan akka isin dhiphanneef taadaa kamaaliiti isin suudii teettetti ameerikatti mataa si hiittu inshaallah weni firiidamin ati barbaaduuf haadha ilmoo teetii gadiitti weni firiidamin ati barbaaduudhaaf singilii taa'aartu kamaaliiti isin kakaayiroo teetteetiin kanaadaaf ameerika mataa si nyaattu inshaallah maa akkas goote maa akkana taate mee uduma giiftiitti kennidhatti bulima 15 takka cufadhu online irra badi yoo isin kabiraas irratti hin baasini haati faata yoo san hinaaffaaf jettedha amma hinaaffaaf jette nama waa push godha akka irraan kaadha bifti yaani damta akkasii san hin qabu waan doolara 30 argadhus 20 argadhus 5 argadhus 10 argadhus takka cannaqameen beeku waan argadhe alhamdulillah idhe irraa deemu alhamdulillah idhe bakka doolara 30 argadhus 20 argadhan irra waa irraan kaayanne irra dantaa jechuudha gite akka kan keetii miti inshallah osoo walakkaa miliyoona kuma meeqaati asii wannan asii hin jedhani inshallah kas bultiidhaaf asirratti wal geettan hundi keessa warra bultii gab godhatanii deema amma warri user hin jedhe kana raftanii cannaqamartanii deema gab isinii godhe anaga keessanii wannoodhaaf guruppiidhaaf maalii keessa deemee shushush hin jedhu asumarratti isinitti himaan asumarratti bareechisee asumarratti eenyuun akka ati taate kabbadaa fi gammadaadhaa fi jinniidhaa fi maaliin eenyuun akka asumarratti sitti maila asumarratti nama 400 taa'ee asumarra taa'ee asirratti sitti himu fakkeeffattu hullaa yookaan achi deemee ekelee akkasii ila kunnoo kenne yuunivarsiitiif ta'uu kenne leenca kenne yuuzariin eessa jirte akka mee jira seen ilaali maal godhaa jira dhaqii ilaali akkas godhee akkasii bar viidiyoo isiitti bira jira maaliyoo isiitti bira jira akkasii bar waan isin jaalatteetiin gizee isin wanna jettaniitiin jettani gubbaa irratti harkiftee maaliyoo kiyya gizee isin jetti waan isin jaalatteet isin fakkaate miiseenjeri keessa dhiiga keessan akka shaayii godhe sukkaaratti naqattee dhuddi dhugaa rabbii isiniin jedha wanti isii jechuudha miiseenjeri keessa dhiiga keessaniin oolti dhiiga keessanii akkana isin qamaa lolaa jinnii maliyyoo akkasii yoo kiyya jinnii keetta isin jettu takkittiin isii ta'a isin yaadden jirtu yaa miskiinnan biyya faranjii takkittiin isii ta'a isin yaadden jirtu takkittiin isii ta'a isin yaadde takkittiin isii kenniif rakkoon qabu garuu yaadi ati yaadi ati ofii kan keetii ofiif yaadi rakkoon qabu
سيادة أنا ملقا كان كيسة كان كيسة سيها قطب دولار ملقا كان كيسة كان كيسة حركة سيها قبدو وصوني كاسي قرأ ديتاني يزيدوا بجول شنطو لعبتها لا كيا مالكي انت شير أتى حاجتين أتى durani kaatti godhattee haadha manaa isaa ta'uuf maaf hin cannaqamini koomentiin dhufee tiktokii as jala barreessuun rakkatu si ajaa'ibu bar gizee ama dhufanii pooshna godhan giiftaroon nummaan an beeku hundi Kesin fayyaa hin qabne nuusin kaddaran fayyaa dhabnee gammaa lafaan dhugutee bakka ciifnutti nam tokko bicha nu keessa fayyaa qaba shaayii nu guuraara bakka ciifnu. Qoyi maal yaaddaniiti? Abdii nagaa qabdaati. Hiriira mataa eegu Tuumbari noltu bara haaraa warratti jennee bara murteessinaa bara haaraa warratti iftaan. Poolisii. Abo poolisii muddi bara dhufa gaafi kan jennu gaafadhaa nuti deebisuu qabani. Aboo poolisiin kunis banna aarta. Aboo poolisii. Gaasa gurgurachuu qote yaada. Makkush waan siin jedhu makkush. Okay. Koomaandarri jiru koomaandara galchaayee. Makkush waan siin jedhu makkush dhageetta waan siin jedhu. Simattee na jedhu simannu dhufa jedhu. Uummata kan addaan fagaattanii jedhu. Namni wannoo siin godhini dubbii mistira godhi wal keessa kaa'i. Kan teessuutumaan dubbatinatti. Shakkiin jedhee achuma wal keessa kaa'ee callisi. Wanta kanaan dhagahu wanta wal Maatii bita kanaa laale dhugoomsa gaafii kana dhugumaa dhageeffadhu. Guys no Gaafii kana maayikii odoon ta'in qarree Oromootii fi qeerroo Oromoo isin gaafachaa jira. Gaafii qeerroo fi qarreedhaan immoo deebisuu dirqama qabdanii jechuudha. Kana amma gaafii maayikii odoon ta'in gaafii qeerrooti. Ayyee gaafii qeerroo keessanii taanan sa'aatii 13:14 boodaan baanaa rakkina qabu. Qeerroo gadi moo qeerroo oli dhuguma gabaabsinaa deebisi. Guys no jaabarreessa adabbii xiyyaa kunoo. Maayikii shaameen woobsi. Laale dhuguma gaafiin keessan amma isin qeerroodhaa oli moo qeerroodhaa gadi gabaabduutti gaafii kana nu deebisa. Nulleen qeerroo miti. Jechuun qeerrollee yoo taatani amma ifaajjeen kun kan qeerroo Oromootiif kan qarree Oromooti. Ifaajjee qarree Oromootiif qeerroo Oromoodha ammoo hin deebisnu jettanii bifa kanaan deemuun qeerroo fi qarree Oromoo. Adabbiin kun kan uummata. Jaraa gadi barhabbaa uummata keenya jaalatee akkana bira dhaabate kana waan jarri jedhan gochuu kenna. Inoo goona inshallah abshir bakka nu eegaa bakka sa'aatii muraasa. Nuti amma hiriira hanqii ibsishaan as deebee hayyee jee fudhatutti hiriira numaa itti fufna jechuudha. Uummata kabajamaa fi jaalatamaa kanaafiyyuu waan isin jettan ni goona ulfaadhaa wayyama ni dalaimaa. Olaa deebu oliyoo seetiin hiriiratti muddina. Poolisii. Poolisiin kunis na iraarse. Aboo poolisii. Itti bilbilamee poolisiitti yookiin koomaandara galchaa hiriira habaanu ammas takka hanqa ol deebuuti hiriirri dhaabbachuu hin qabu. Guys silaan antee bara akkasumatti aslii waliin adabamnaa bar maal taatan bara amma bikka tanatti osoon dhukkubsatan. Okay yes jaagseen dubbaddu takkittiin keessan noonoo jettanii akkoomantii isin raacufa. Gizee namni hiriira na waliin ba'a. Yes jaagseen anaasa'u. No Jaina yes ja guys. Siraa isin bar yoon akkatti sinii akkana deebitanii hayyee isaa taqaarani. Laala dhukkubsatan laayifii gisee seenu deemu dhukkubsadha jee. Ibsaa guys noonoon Jaina yes ja ibsaa. Eewa dura muniiraan haga deebinu yaa rabbi ni yaadee odoo tana gala gaddeebu dhaqasi dura muniiraan kuullee qaceelfachuudhaaf kuullee dhaga'uu qabdi. Kuullee qaceelfachuuf kuullee dhaga'uun qabaan dura. Ani lakki kuullee yoo naafi kuullee jaadee wal dabarfattee wajjin haasa'uu baanne yoo naafi kuullee wal dhaga'uu baanne kuullee hoottu akkaan asii godhata asii si qala malee naan ture. Anuun si dhagaan jiru. Anuun si dhagaan jiru. Si ilaalachaan jiru. Miidiyaan irraa namni naaf sitti aanuun jiru anuu naafetu waliin dhageenyu akarratti. Waliin dhageenyu akarratti. Si galteema bakka tana silaa keessa gallaalanii nama kana fakkeenya saree takka yoo kanatti waa dura qabanii kana jaanii fidanii waa dura kaayan
Takkaahoo waan takka saree jechuun yaa miti beekadu wahuma takka bineensi gaaraatu sossobaa barbaada. Kana nama nyaachuu dhufee ofirra sossobde yoo haala bareedaa yoo dhiyeessite si nyaatu bineensi nu si galteema. Ammoo yoo ulee fudhattee itti fiidde yoo rabshaan itti fiidde yoo eenyuun injifatu si galteema. Walumaa galatti maayikii akka isiin deemtee gosa biraa himattu akka isiin deemtee if jibbitee cal jettee koostar jettee nagayaan jiraachuu barbaaddu ooltee ilma namaati dalagattee namni si jiraachisu jiru waan rabbi qoodeef jira biyya baqaa keessa jiraatti soorattee jiraachuu jirti. Rabbi si haa sooru mallee rabbi odiin si haa deemu mallee aruusa siitillee rabbi nu haa agarsiisu ilmoo siitillee rabbi nu haa agarsiisu. Wallahi rabbi muraasa si bakka naa ga'uuf namni ilmoo dhalee beeku ilmoo daa'ima tana ni eebbisaa jechuudha ni eebbifna akka nama miidiyaa tokkotti. Kanaafuu maayikii nuutu if jala nyaataa. Maayikii nuutu if jala qaba ilmoo ture ilmoo daa'imaa. Muniiraati isra waniin dabaladhuun qaba jecha tokko ofa sitti hin dheeressu lubbuuti dhiifama naa godhe si afaan dhaabbadde laal beekii yaadol ture qabannaa akka nama tokkotti yoo dhuga deebine namni qabalee fi fedha qabalee fi ganda fi fedha akkasii namni kun haguma akkasii namnuma fedha shanyii fi fedha shanyii fi irraa ibidda fi fedha si gartee sun waanuma jiru haqa rasuullinni akkasuma jaalachaa ture nuti gartee alayhi salaatu sallallahu alaihi wasallam akkasuma ture waanuma jiru irra caalaa namaa rasuul waan haqaati abbaan fedhin uffata malee garuu waan xiqqoocha guddoon darban jetteet miciyyoon qoyin fitadhaa lubbuu na fitacheese ana amma akka kiyyatti oromummaa isiin deeggaruun isiisan wallaahi teenki winjaan galatoo winjaan maaliif yoo itti miciyyoontu sabboontuudha irraa fakkaatti haqatti qabdi yoo arra isiin ijoolleen hargeetu isii jaalatte jaalalaa biyyiti jibbensaa fi miti ijoolleen hargeen baadiyyaatti maakii ni jaalatte jaalalaa fi malee jibbensaa kan qabaniif garuu arra isiin gaddeebite harargeette gandummaa gaddeebuun kun isii udaan diba tokkoffaa xiinxalu jirraa beeki akka nama siyaasatti haasoo naafeeti xiinxalu jirru waan taate isii udaan diba isii xiqqeessa wanni bareedaan harargeen ta'eef gosaa fi lammii fi ibidda wal qooddee gamaa gamana ilmaan harargee baasa waliin baasaa jira waan oromoon keessa hin jirre waan shawaan ittiin jirre waan wallagga ittiin jirre arra kun ijoolleen oromoo kutaa kudha takka hojii jirra baasa akka keenyaa kana isa dhageessee agarte gandummaa keessa kutanii lammii ibidda wal cabsu jilba wal cabsu jiran hayyee miciyyoon tun arra gaddeebitee harargee faarsite amma harargee lixaa fi baatti san keessaa gostamee dhufa. Ya obboleetti akkuma bara kaan gaafa namni ayyaa kaasuun jeesanii maakiin oromoo ittee jiraachuun ka gosa maqaan daanna ka ganda maqaan daanna calcal jettee ka maqaan daanna jiraachuun sun anaaf sammuu qabaachuu ishiiti maasha Allah tabaarakallaa akkanumatti haatti fuftuun jira rabbii si ammallee olaa fuudhu rabbii yoo ol si fuudhe abbaan fedhe gasi hin deebisu maakii jaalatta wallaahi hin jaaladha jaalalti isii torbaan hin geenya maakii akka nama tokkotti hin dinqisiifachuu jira malee. Amma onni irraa hin dhibba jaaladha maakii wallaahi jabeenya isiitiif hin jaaladhan nama jabaa malee hin jaaladhu. Tole wayin si gaafadha. Ati yeroo hundaahu anamma akka muniiratti yeroo hunda nama na qeequun jaaladha nama na arrabsuun jaaladha nama waan fedhe na godhu warra kokkoorraan qabuun maayikii arrabsuun abadan hin kuffiftu abadan hin kuffiftu. Gaddeebisuu miti osoo gaddeebisanii talaantalanii mataan si ol deebi'ee deemaa jirti. Maaliif namni tokko lafaa ka'ee yoo akkanuma ka'ee kan nama arrabsu taate abbaa arrabfamu sun osoo hin tahin abbaa arrabsuutu qaanawaa xiqqaataa deema. Haasawni inni isa keessaa bahu kun akka baalatti hin lakkaawamu namni kun qaama godhata. Namni gizee hunda waan naagalerraa. Maayikiin harargeedha na'am harargee intala teenya. Nuka isaa baate nuka isaa dalatte ammoo ilmoo xiqqoo kutaan biraa kabajju gandi biraa kutaan kudha takka kabajju maayikiin nu biratti xiqqishoodha malee nu biratti salphoodha malee kutaa biratti isiif Jawaar Mohammad garaagarummaa qaban maaliif kana karisii godhe barnoota takkaa dikirii fiddeetii miti jaalala isiin saba isiitii qabdu ilmoo xiqqoo isii umrii tanaa akka nama guddaa yaaddu miidiyaa tanarra isii boodaan hin gaddu dhufe waa meeqa rafaa kiji kana laaqe waa meeqaa lagamee qabu waa meeqaa dubbadde. Sigaltema jecha tokko hama osoo takka tara meeqaan dogongoree laga bu'e tara meeqa sigaltema osoo guyyaa tokko dogongorin ka isii arrabsan ka isii gaddeebisan obsitee guyyaa as deebite jecha tokko ofirraa jettuun
والله ما يكيتي والله ربي تنسي قدي ربي أما اللي أولين سي حديم أما اللي ربي بكار يرتو تنامتي فين ربي سي حباسو أدويتي ميلاقي جلا أدويتي فانتي جلتي أولين سي حديم ربي سي حابيكجو أروزا غير ربي نوا أغرسيسو ماتي تيتي وجين أنا اللي دبلتي أروزا غير خيسا ربي لا أكسي أولنا أوتاجسو أدويتي فانتي جلا أمالي أني أنا سيفين كودو أني إتجافتم تو تيك توك سيفين كودو إتجافتم تو خارج أصون تاني أروميا غودو ربي سيحاغور أبو ربي ندندي سيحامو دمجيجو والله أولين سيحادين الدنيا رتلافون هدو غراك جاكي ساي بواي سيقودان والله الدنيا رتلافون أبو بكري سانجي ربي سيحاغيسو إيه والله الدنيا آفقرت أول سيحاغور دمجيجو والله مالي المو دائما هجون جبه مايكي الربسو هجون جبه مايكي تكيسو ربي اللي نجج المنا ما بروتي ربهم تغنون تفكر مالي متي يون إنجد إيجانا مايكي يون بر يون أنو ليه دبي مايكي بر يون أنو ليه دبي إتمان دي هذا بر مايكي ممكن أنو وندن ده مايكي ما تبي أمريكي أما تقول ده دي أصلا كمان بدل